OBN الرادون كلتين اسم برقادر أمس ستفوفيرا ودو كينغتي آنون ولين شيخنا حسين ملتو نجينا في جالالات أو مانقدون أرقارجيتي همن وليكنس قالون بي إراق توكتو إبولين كني في جلو هايون برنو تسلام أولانا شيخ كدير زوكتوم مختار هاجيري مكان اللاتي وانجنديسي قبا waggaa kuma tokkoo fi dhibba afuriin dura rasuulli yookaan ergamaan rabbi sahaabota isaaniitii fi hordoftoota isaan booda dhufaniif illee waa'ee Itoophiyaa waan isaan dhaamantu jira. Mee wanti isaan dhaaman sun maali? Rasuulli alayhi salaatu wassalaam Iisaa jedhan utrukul habashata maa tarakuukum hin tuqinaa waan isin hin tuqiniin jedhan. Kuni kulliin habashaaf bakkee kennuudha. Kuni kulliin Itoophiyaa biyya jedhamtu tana bakkee guddaa kennu. Seenaa muslimaa keessatti makkaarra aanee akka addunyaatti seenaan guddaa jiru Baalee keessa dhokatee jira. Baaleen madda Oromummaati. Maddi keenya immoo dhokfamee jira. Madda sana baasuun kan abbaati. Waggaa kuma tokko dura mucaan raajii hojjechuu danda'u tokko qe'anaa jinaa keessatti akka dhalatu raagdonni raaganii turan. Qe'eesan keessatti wayita sana dubartoonni 40 ulfa waan turaniif mucaa raajii ta'a jedhame utuu ani dahee jedhanii hawwirraa kan ka'e dubartoonni 39 daa'imman isaanii maqaa mucaa raajii ta'uu kanatti moggaasanis raajii homaatu argachuu hin dandeenye. Daa'imni 40 irratti dhalate garuu wayita dhalatutti booyaa kan dhalate osoo hin ta'in jecha afaan Arabaa hiika addaa qabu jecha dhalate jedhama. Wayita sanittis raajiin raagamee ture dhalachuu isaan mirkanaa'ee maqaa raagamis akka moggaafame Sheek Abdul Malik Sayida Guuguu raagama ture seenessan. Maalin layyanii sanirraa addabaan 40 irratti dhalatanii wanni addabaanii yoo garaa haadhatti gabboon Arabaan dubbatan. Yaa Rabbi anzilnaa kitaabni santuuta. Yaa Rabbi anzilnaa munsallan mubaarak وأنت خير المنزلين كجولة يوتلت بوت بون نسيج العارفين وأما قد نبوفتنا يا ربي أردت قد نبوفتنا خير ذات نبوسين جل ويتجراها رتي قد فضان سيد العارفين خناف سيد العارفين مكانن كنيه في مت daa'imni maqaan raajummaa Huseen jedhamu kunis mandara naajinaa keessatti dhalate raajii jajjabaa hojjechaa guddate. Umriin isaas barnootaaf geennanis gara baha giddu galeessatti malee akka turee fi biyyoota garagaraa keessatti barnoota amantaa Islaamaa barachaa akka ture hayyuun barnoota amantaa Islaamaa olaanaa Sheek Kadir Zuqxum ni himan. Abdul Qaadir Jiilaan bira dhaqanii Bagdaaditti baratanii Iraaqitti achi Yamaamaa dhaqanii Basra dhaqanii Makka dhaqanii Madiinaa dhaqanii Yaman dhaqanii Misratti deebi'anii ol deebi'anii Shaamitti madhaba afraniin guutamaniiti gaafa kaanii ahdii abbaa kiyyaatu natti jira ahdii abbaa kiyyaa san guutuu qaba jedhanii Abdul Qaadir bira deebi'anii Abdul Qaadir du'aa'ii godheefi ulee tana kenneef. Barnoota isaanii biyya Iraaq magaalaa Baagdaaditti ergaa xumuran booda qaalluu biyyasii kan uleen raajii Nabi Muusaa dabalatee uleen raajota 40 bira jirti jedhamee beekamu erga ziharan booda qaallichi kun uleewwan sanniin keessaa takka isaaniif kenne gara biyya abbaa isaanitti akka isaan qajeelche dubbatan Sheek Kadir. Uleen tuni uleen nabiyyoota 40 nabira jira isii keessaa kootu takka fudhu jedheen. Abdul Qaadir Jiilaan mana muuzeemii qaba. Ulee nabiyyoota duraanii tan nabiyya Shu'aybii waliin ulee 40 nabira bira jedheeni Sheek Huseeniin agarsiise. Seenanii ulee dhanqee qabdu tana keessaa fudhatan. Du'aa'ii godhaniif. Uf duuban midhatin jedhanii gara Arabaatti as. Achumaan itti fufiyyan. Sayyidal Aarifiina isii fudhatanii galanii aadaa Oromoo ittiin gabbisan. Ulee fudhatan kanas qabatanii anaajinatti erga galaniin booda barnoota amantaa Islaamaa fi aadaa Oromoo barsiisuu jalqaban. Namoonni anaajina dhaqanii barnoota baratanis ulee Sheekana Huseen kana akka mallattoo nagaatti qabatanii gara qe'ee isaanitti galaa turanii jedhu Sheek Kadir. Wayita san darasaa hagana geettu kana nama walitti guura kana nyaachisuuf ummanni Oromoo wal gahee ijoollee teenna barsiisa nu nyaata haa dandeenyu horiin haa dandeenyu qonni hin jiru wayita san. jedhanii walii galan horii kana inni yoo nutti ergu ulee ofii tan itti haa kennu nama ulee isaa tana fakkaattu harkatti qabatee dhufe horii itti haa kenninu waraqaan ragaan jiru wayita san wanni erganiin ulee tana sartifikeettii jechuudha
Sheekana Huseen aadaa Oromoo keessatti bara Oromoon odaa roobaa jalatti seera tumee lallabaa turetti gadaa fi aadaa Oromoo qajeelchuu keessatti gahee isaanii bahaniiru jedhu Sheek Kadir. Barmoota alaa fudhatanii dhufan saniin aadaa Oromoon qabdu cimsanii gadi dhaaban asitti. Gootummaan Sheekana Huseen kana qofaa miti. Bara gara biyyatti deebi'an jirbii dhaabuu fi ogummaa huccuu dhahullee biyyaaf kan gumaachan ta'uun himameera. Namoonni kutaalee biyyattii gara garaarraa dirree Sheekana Huseen dhaqanii waaqa kadhatanii milkaa turaniiru. Ziyaaraadhaa deebi'uun jaalalloo sababa isaaniin waaqayyo milkeesse afaan Oromootiin muuda jedhamee moggaafame. Wayitaammas dirree Sheekana Huseenitti waggatti yeroo 2 muunni zaaraa fi hajji anaajinatti ni kabajama.